السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتن بقنا جاي ولد ديبني هنتره ديفما تكو إسي بيزي تهي سانو ما فين إسن الرافقات دمالي إسن يادو هنديف كناف إسن الراتوري جتشورا أما ولد ديبني فكاته هو ربي جده أكو مدران سنتي يرو الآن وانتهاري أرك wanta takkaahu ammootiyyu isiniifis haarayaa anaafis haarayaa kitaaba irraa wanta arge tokko isin barsiisuudhaaf akkuma waliin walii waadaa seennetti ammas waadaa san osoo hin diigin insha Allah isin fuulduratti dhiyaadheetiniin jira jechuudha. Kana qofaa miti waan haarawas isinii qaba. Inni sunis marsaa sadaffaadha amma kuni jechuudha. Marsaan tokkoffaan dabree jira, lammaffaanis dabree jira. Kuni marsaa sadaffaadha. Warri carraa marsaa sadaffaa kana irratti hirmaachuu barbaadan lakkoofsa as yookaan ammootiyyu smart board takkaahu ammootiyyu gabatee kana gubbaa irratti isiniif ni barreessa garee WhatsAppiitiif jechuudha. Gareen tokkoffaan akkuma barattanii bira dabartan qubee barattanii xumurattanii isiniin bira kuttanii jirtanii gareen lammaffaanis akkasumatti bira kuttanii jirtanii amma garee sadaffaadha. Garee tokkoffaan qubee baratee haala ittiin dubbisu ittiin barreessuu fi akkasuma ergaa isaa ittiin geggeeffatu bira kuteetiniin jira jechuudha. Gareen lammaffaanis akkasuma. Garee sadaffaa kana keessatti xiqqoo isii wanti jiru yoo jiraate garaagarummaadha. Garee silaa tokkoffaa keessatti baratuu danda'utu akka tasaa tahee garee sadaffaa kana keessatti na qunname. No matter whatever wanta ta'e hundaaniyyuu jechuudha. Don't mind about it. Inshallah yoo rabbi jedhe ni mijeessaa jechuudha. Gareen sadaffaan kun akkaataan inni itti natti dhufuu danda'e jalqabarraa qubee barachuudhaani jechuudha. Warri laafaa takkaahu ammootiyyuu qubee jabaataa takkaahu ammootiyyuu qubee dheeraa fi gabaabaas barachuu barbaadu as keessatti nu qunnameetiniin jira. Maraafuu ni laaffata hoo rabbi jedhe du'aa'is nuu godha. Ammaaf kallattiidhaan gama hiikaa jechoota afaan oromootitti isin haa dabarsu. Osoo kallattiidhaan kanatti isin hin dabarsin jecha wahii kanaan dura isin barsiise wahiituyyuu jira. Inni sunis akkaataa ittiin keessoo manaa hiikaa isaa isin barsiiseetiniin hagayya jedheetiniin bira kute. Hagayyaa miti hagicha. Yeroo tokko jecha keessatti takkaahu ammootiyyuu osomaa beekanii wanti tokko nama afaan dhufeetiin wanta biraa nama jechisiisuu danda'a jechuudha. Dhaamsa isinitti dhaamadhe takkaahu ammootiyyuu galfata isinitti galfadhe koomantii jalatti naa kennuu keessaniif galatoomaa soniniyaa baay'ee si galateeffadha. Isinis takkaahu ammootiyyuu namoonni biraa kan jecha kan koo keessatti dogongora qabaadhe takkaahu ammootiyyuu wanta afaan oromoo keessatti na dogongorsiise yoo jiraate please koomantii jalatti naaf kennaa. Afaan oromoo waliin haa guddifnu. Afaan oromoo yoo ati hin guddisin yoo ani hin guddisin wanti alagaan itti jirtu wanti nafxanyaan itti jirtu waan laaftuu miti. Injinar Daan maal godhan dheengadda? Injinar Daan barataa cimaadha. Nama artistii cimaadha. Artistii nama guddaadha. Beeki ati ka akka oromootitti beekaa qabu ka akka oromootitti hayyuu qabu ima hin jirre. Ani dhugaa isinitti hima. Biyyattii amma Itoophiyaa jedhan tana keessatti namni Itoophiyaa godhe ummata Oromooti. Ummata Oromootiin alatti utubaan biyya kanaa ummata Oromooti. Hayyuun ummata Oromoodha. Takkaahu ammootiyyuu ilmaan Oromoodha. Biyyattii tana maaliin akka ijaare maaliin akka utubee sadarkaa kanaan gahe argaa jirta agartee bira tarte seenaa irraa ni dhageetta. Nuti warra seenaan jalaa hatame warra aadaan jalaa hatame warra afaan jalaa hatame warra wanta silaa rabbiin nu uume hunda isaa irraa wanti nurraa hin hatamin hin jiru. Afaan keenya hatamuun isaa afaan nuti itti fayyadamnuu fi afaan alagaan itti fayyadamu yeroo hedduu wal fakkaata. Fakkeenyaaf amma asirratti isinii barreesseetiin jira jecha kana jechuudha. Ammaaf jechatu naan deeme takkaahu ammootiyyuu dhooytuun naan deeme. Kanaaf kallattiidhaan gama barmoota keenyaa takkaahu ammootiyyuu hiikaa jechoota afaan oromootitti isin haa dabarsu. Inni sunis jalqaba irratti distii jedha. Distii jechuun maal jechuudha? Distii jechuun mi'a manaa kan suphee irraa dalagamu takkaahu ammootiyyuu kan
sibiila irraa dalagamu. Inni isa kana maal jedhaniin distii jedhaniin jechuudha. Distii jechuun afaan Oromooti. Afaan alagaatii miti. Afaan Oromooti distii jechuun. Okay, afaan keenyatu jechuun hatame. Inshaallah seenaa itti aanu keessatti barreeffamaan lafa kenna barreessanii lafa kaa'anii jiran hayyoonni Oromoodha jechuudha. Distii jechi distii jedhu kuni afaan Oromooti jechuudha. Well, kan itti aanu dobola. Dobola jechuun akka afaan Oromootitti uffata bal'aa dheeraadha. Bal'atee kan dheerateen maal jedhan jechuu dobola yookaan ammoo yeroo tokko shabaqoos ni jedhaniin. Shabaqoos ni jedhaniini jechuu dobola yookaan shabaqoo. Shabaqoos ni jedhaniini jechuu. Kan itti aanu doddota. Doddota jechuun gosa mukaa kan bifti laaftoo fakkaatu. Doddota jechuun naannoo keenyatti ni argama. Laga ani itti dhaladhee naannoo ani itti dhaladhee guddadheetti Waraangamboo jedhanii ni argama. Yeroo itti ati bosona keessa deemtee nu qoraan fa'a warra kennaaf muraa turre keessa deemnee koshommii nyaataa turre koshumoo jennaanii faranqasa hagamsawwan akkas uffata namaatitti bayanii daalachaayaa jechuudha. Maal jechuun doddota jechuun gosa mukaati jechuudha. Kan biraa doggomaa. Doggomaa jechuulleen gosa mukaati. Doggomaa jechuulleen gosa mukaati. Inni kun hin dheeratu sirriitti dheeratee humnaa ol hin dabru numa dheerata nima guddataa jechuudha. Kan itti aanu dololloo. Dololloo asitti ol lama ta'uu qabdi. Dololloo laal lama ta'uu qabdi. So dololloo jechuun laga xiqqaa yookaan ammootiyyuu laga xiqqaa akka osoma laga guddaa keessatti deemaa jirtu layni xiqqaa wayiitti dhufa. Sun ammoo dololloo jedhaniin osoo ati hin beekne layni wahii gagarteetiin osoma wanna jettu bal'atee xiqqaatee keessi isaa guddaa waan akkasiitii jechuudha. Laga xiqqaallee ni jedhaniini jechuudha. Kan biraa dombii. Dombii jechuun barcuma gabaabduu takkaahu ammootiyyuu barcuma xiqqishuu lafaan wal bira jirtu kan hin dheeranne takkaahu ammoo kan hin guddanne barcuma xiqqishuu kan garteetiniin lafaan wal bira kaluu jirtu maal jedhaniin dombii jedhaniini jechuu. Kan biraa doqna. Oromoon doqna hin qabdu. Tokko keessa ni dhufa garuu. Doqna jechuun akka afaan Oromootitti nama waa sassatu. Takkaahu ammoo nama harka gabaabbatus ni jettiin Oromoon arjummaa kan hin qabne jechuudha. Kan biraa doobbaa. Doobbaa jechuun bifa hedduu yookaan buburree takkaahu ammootiyyuu barruu wanta tahe wahii jechuudha. Barruu wanta tahe wahiiti maal jedhaniin doobbaa jedhaniini jechuudha. Inni xumuraa kuni jecha afaan Oromoo keessatti hedduun keenya hin beeknu. Atis hin beektu. Hin kolfiin anis hin beeku. Maybe abbammaan dhimmaallee beekuu dhabuu danda'a. However haa jennuume. Dooddoo. Dooddoo jechuun maal jechuudha? Dooddoo jechuun akka afaan Oromootitti daabboo dubartiiti. So walumaa galatti dooddoo daan hin jabaate. Dooddoo jechuun qaama hormaata dubartii takkaahu ammootiyyuu baqushaa yookaan shooshoo jechuudha. Barmoonni keenya har'aa kan irratti xiyyeeffate hiikaa jechoota afaan Oromooti. Yeroo itti aanu seerluga afaan Oromoo takkaahu ammootiyyuu hiikaa jechoota afaan Oromootiin hanga walitti deebinutti nagayaan naa jiraadha. Barmoonni kun barmoota afaan Oromooti. Subscribe, share, like gochuu hin dagatina. Hanga barmoota biraatiin walitti deebinutti nagayaan naa jiraadha.